Birraa Biloo jedhamu keessatti caamsaa duwwaa 2015 Yuunivarsiitii Walloo kaampaasii Daldee keessatti fannifamee ajjeefame. Barataan Oromoo kun barataa heelth saayinsii waggaa tokkoffaa yoo ta'u, barataa dandeettii fi naamusa qabeessa akka turee fi gaafa wiixata barumsa isaa barachaa oolee gara naannoo sa'aa tokko irraa eegalee akka baheen eessa buuteen isaa waan dhabameef hiriyoonni isaa qaama poolisii mooraa yuunivarsiitiitti gabaasanii yeroodhaan tarkaanfiin akka hin fudhatamnee fi reeffi barataa Oromoo kanaa dirree kubbaa miilaa yuunivarsiitii keessatti gaafa kibxata caamsaa duwwaa 2015 fannifamee akka argame ibsaniiru. Yeroo reeffi barataa Oromoo kanaa argametti qaamni isaa wal qixxaataa akka turee fi mallattoon biraa fuula isaa tahee afaan isaa irratti akka hin argamne hiriyoonni isaa ifa godhaniiru. Duuti barataa Birraa Biloo rakkoo fi miidhaa barattoota Oromoo irraan bulchiinsi yuunivarsiitii Walloo fi mootummaan abbaa irree wayyaanee geessaa jiruun kan wal qabate ta'uu fi akkaataan du'a barataa Oromoo kanaa barattootni Oromoo yuunivarsiitii akka seeraan qoratamu bulchiinsa yuunivarsiitichaa gaafatanis qaamni bulchiinsa yuunivarsiitichaa suni qormaanni akkanaa kan geggeeffamu hospitaala Maqalee yookaan immoo hospitaala Minilik jechuun ajjechaan lammii Oromoo kanaa osoo seeraan hin qulqullaa'in gara maatii isaatti akka ergame ifa ta'eera. Barataan Oromoo kun bakki dhaloota isaa godina Shaggar Dhiyaa aanaa Gindabarat ta'uun beekameera. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Walloo barumsa isaanii nagahaa fi wabii jireenyaa dhabuu qaban yoo ibsan, barattoonni Oromoo mooraa sana keessatti akka lammii lammaffaa fi yakkamatti kan ilaalamanii fi gaafii mirgaa tahee kan bulchiinsa yuunivarsiitii wajjin wal qabate kamiyyuu yoo gaafatan tarkaanfiin isaan irratti fudhatamuu isa dhumaa fi keessa deebii yookaan ilaalchi tokko kan hin kennamneef tahuu ibsanii. Gaafii gumii aadaa fi afaan Oromoo hundeessuuf bulchiinsa yuunivarsiitichaaf yeroo dheeraaf dhiyeessanillee hanga har'aatti deebii osoo hin argatin jiraachuu isaa fi warreen gaafii mirgaa akkasii dhiyeessan illee tarkaanfiin barumsa irraa ari'amuu akka irratti fudhatamu akka akeekkachiifaman beekameera. Yuunivarsiitii Walloo barumsa isaanii nagahaa fi mooraan kaampaasii Dasee dallaa tokkollee kan hin qabne ta'uu isaa fi kan barattoonni yeroo adda addaa qaama bulchiinsa yuunivarsiitichaatti iyyatanis hawaasni naannichaayyuu dallaa isiniif ta'a jechuudhaan mooraa yuunivarsiitichaatti dallaa ijaaruun akka didame maddeen oduu kanaa ibsaniiru. Barattoota ilmaan Oromoo kan biyyoota garaagaraa irra teessanii akkasuma biyya keessa teessanii gama sooshaal miidiyaa ta'ee miidiyaa Oromoo garaagaraa irraa sagalee uummata Oromoo hacuuccaa fi dararaa mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin irra gahaa jiru kan argaa jirtaniif kan dhagahaa jirtan hundi keessanuu hin callisina. Oppiidiyoon uummata Oromoo fayyadde jedhaatiin barataa Oromoo gara jabinna hangana hin jedhamne maqaa amantiitiin maqaa siyaasaatiin ijoollee daa'imman manaa baasanii ajjeesuu hibuu fi dararuun wanta adda addaa nurratti raawwataa akka jiran argaa jirtan. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jirru hundaa dammaqnee uummanni Oromoo kanaan durallee hin